إيه بقى أنا خايسة من هتو بديت أنا هم دقبة daawwattoota keenya arrantana sagantaa qormaata jaalalaatiin dachaanii isin dhufnee jirra osoo ittiin seenne dura viidiyoo kana yeroo hudhan koppiliinki sheer godhaa waliif isin wal biraan gaa isiniin jecha eenyu isin jaamme maqaa kee taajirara maaliif asitti argama jaalalleetii jaqaruuf jaalalleetii maaliif sagantaa keenya kanarratti si dhiyeessu feetame inni sakkeen hedduu takka malee shakkee sanumaaf asirratti qoruu barbaadeen okay maaliif shakkite ay wal fuuna jennee turre qalabatiin si godhaa jeetiin hin turre sanumaafuu shakkee dhiyeenya kana waa dhaggeetuma shakkeetiin adda baafachuu barbaadi. Okay sagantaa qalabatiidhaa qabdanii jechuudha. Okay akkas egaa daawwattoota keenya hundaafuu ni shakkeedha kanaafuu shakkisan ni baafin booha waliin laallu ta'a hanga xumuraatti let's go isiniin jenna lakkoofsa si'eeyyee. Hello. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Alhamdulillah. Qindeessaan jaama sagantaa qormaata jaalalaa sibiilii jira. Gaaffii nuti si gaafannu deebisuuf fayyamamtuudha. Okay nama takka nama niin jaaladhaa isiintu waa hunda xiyyaa juu tokko otoo qaamaan na biratti hirkama. Akkamitti gama keetiin nama jaalattu ni qabdaa isin jenna. Okay ni qabdaa maqaan isaa inni jaamaa jiraataa isaati. Okay maqaan isaa eenyu jaama? Okay eenyu jaama? Isaaq. Okay inna khaasin na biratti hirkamu fungaa isaa miti? Mee nama ta'etu hundaafuu isarraa bartaa dubbisime. Hello. Hello. Oh, Habibti. Hello. Oh, Habibti. Habibti lah. Maali na wallaalte? Isaan simbeene dole. Simbeene. Akkanuma akka waliin jennee turre. Haala simbeene akkuma waliin jenne. Aywa waadan dillisan asuma karaa dhaabbate jechuudha. Ana. Ana simbeene lupa. Ana taazee bare. Ay taazee. Laafeetee baleeyyanii. Ani laafeetee akka baleeyyanii wal seenaalee waan biraan qabnu. Obboleeyyanii. إيه بقى أنا خايسة من هتو بديت أنا هم دقبة